waan isin madaalu qabannee dhiyaannee jirra. Akkam nagaa jirtu. Saba koo jiraattota Qatar Dohaa jiraattan maraaf Guraan dhala 17 Qatar Sport Clubii galgala keessa sa'a 7 qixxee eegalee konsertii bulloo yookaan mata dureen isaa bulloo jedhamuun shaashambaa jechuuf isin qophoofnee jirra. Yeroo dheeraadhaaf shaakala guddaa irra turre waan bareedaa waan ummata waan isin bohaarsu qabannee Qatar Dohaatti waan isin bohaarsu miti waan isin madaalu qabannee dhiyaannee jedhama.